kee eenyudha? Waaqayyo maal isinii godhe? Gochaa waaqayyo isinii godhe dubbadhaame. Ishi maqaan kiyya Dammituun jedhama. Ani waaqayyo waan baay'ee naa godheen dadhabduudha. Homaa waan tokko dandeettii kiyyaan miti waanuma waaqayyo naa godheen nan dhaabbadhe irra ga'e. Sabni kun waaqayyo naa galateeffadha. Galateeffadha. Maal si godhe mee waaqayyo boleetti? Waaqayyo wanni naa godhe anaa fi dhuga baatiin kiyya. Aduu bultii 11 mana boleetti kiyya masiititti. Mucaa kiyya kana nalaa dhukkubee ture. Isa mataa isaa kana mataa ishee kanatti yaa'ee wanni ta'e zimmedee inni taa keessatti dhakaadha hin jabaata hin dhiiga inni irra gadi yaa zimmedeetuma innaan ani tuqa hin jabaata mana yaalaa geessii mucaa kana maaloo naan jedhan namni zayitiin immoo hin tureeyyu mana keenya zayitiin iyyuu biraa dhufeewu isa sitti godhee bishaan kadhataati sitti godhee waaqayyo beeka dhangeessu booni birruma kiyya mana hakiimititti hin baasu dheetuman didee torbee lama ture jechuudha. Torbee lama dhukkubni kun irra ture. Kaza masiin koota buna dhugaan hunjette aduu xinqataa jechuudha. Kaza masii bira dhanneeti obboleettiin keenya tokkos nu bira artii dhugaa baanannee turre. Ishiin hospitaala artii amma nama hoyitiitu ciniisu dawurra jira. Kaza chumaani masii zayitii waldaa keessanii goonaa fidetteen ishiin. Ishii fidettee masii fidee. Asishittis immoo baay'ee tureeyyu mucaa kana jechuudha. Dhalattee torbee lamattan irratti argee akka hixii wayii ta'eetuma zimmedheetuma hin jabaataa keessa irruma jira. Geessi ilaalchisi yennaan abbaa manaa kiyyaa lakki yaa jabaattu dura keessaa baasanii gaafa jabaatteedha. Anumaan jennee waldaattis kadhachiifatan ture. Zimmedheetumaan bakka waaqayyooti beekadheetuma zimmedhee hin geessine mana hakiimittis. Wanni kun itti hoggaa jabaattee lakki shaggaa miti geessaadhanii zimumanna. Kazama gaafa sanii mana masiititti zayitii waldaa kanaatti goone. Dhiiga fabiddatti jijjiirara zayitii kana sadi taane dhugaa baana yennee raawwanneet. Zayitii san asittis goone. Ji'a jaaf irra ture inni darraa sun. Ji'a jaaf irra ture. Inni duubaalleen torbee lama inni dhiigaa zimmedee asii yoo bade asitti dhufa asii yoo bade asitti dhufa. Kazama zayitii san itti goone dhugaa ba'uu qabnanneetuma itti goone. Galgala saa guyyaa gizee sa'aatii misaarra saa torbaan itti goone. Kaza duraan alkanin boosii dhukkuba hin gottootaan natti fakkaate. Galgala sazimettee raftee bultee. Hinaafuun dhufne anu zimuman jedhe. Ganama onka eessa duuba san laalu inni morma kanarra jira daanni dhiige keessaa ba'ee. Boota sun goggogee akka nama abiddaan gubee. Eeyu galateeffata. Qoy guyyaatti gootee. Guyyaa sa'a torbatti goone. Sa'a torbatti goone galgala nagaan bultee raftee bultee ganama nanni kadheen gafuudhu duraan ennaan tuqa hin boossi. Irraan jiru dhiinni mormarra jira boota sun akkuma nama abiddaan gubateeru sanitti sirma gogee jira. Eeyu galateeffata. Harka keessan ol kaasaa. Harka keessan ol kaasaa. Uluma kaasaa harka. Maqaa isa du'ee du'a moo eeka maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin daqiiqaa kana ምልክት ይፈይና mana keessanitti tolatan. የፈውስ ምልክት በኢየሱስ ወደ ቤታችሁ ይገባ። አሁን በዚህ ሰዓት መፈወስ ይሁንላችሁ። nama amaniif ta'eera ta'a. Guyyaatti dibdanii irrafee ganama gaafa kaatan irra hin jiru. Ganama gaafa kaatan. Hojii harka waaqayyooti kun. Innasi sunis rabadee addishii fayyaadhaa duraan keessa ba'ee jira waggaa kana warraatteen kuba qaamni shundishu fayyaadha amma bakka. Galateeffadhaa gooftaa. Namoonni amantan harka keessa mirgaa ol kaasaa. Laari yoo holla haafeeyaa. Harkuma mirgaa ol kaasaa. በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የአሁኑ በረከት ስኬት ፈውስ ላምን ለአንድ ሰው ይፈጥንለት። እሺ ገናን ዋቀዮ ታታው አሜን ዱጉማ ዳይማ ካና ባዬ ቶርቤማ ባዬ ዲጋቱ ባዬ መላፊ ዲጋቱ በዲያ አዶ ካና ሞዶ ዱባን ቺቱ ዳይማ ዳይ መጭናቸ ቺሱ እንደንደሱ ባዬ ያላለ በቃ ሲቂቄ ታቱሬ ማሊፊ ማና ኪኒ ጌሱዳ መላፊ ኪኒ ኬሳ ያ ኡቱፋን ኦኔ ዳይ ወይ ማና ኪኒ ሂንዶሳ ነጌሱ ደንደኛ መላፊ ዲገ ወል መካ ቶርቤ ለማፍ ኬሳ ያ ሎ ካና ሞደለቴ ቶርቤ ለማፍ ተረተርጊ ጂ አጃ አይቹላ ቶርቤ ለማን ከነ በቃ ያሺጋ ጉያቴ ሮሰዲ ለማ ጂጂ መላዋ መላፊ ዲገ ወል መካ ኬሳ ያ ባዬ በቃ ሲሩ መሳ በቃ ቢዶዳ ካና ነጥኩ በጋፋ ይላል
Innaan akkasuma tututeenyu guyyaa sanaa fiidhaan zayitii goonaa itti walitti isheen sadeen keenya iyyuu gabaadhaaf dhaabannaa. Kalaa kun hin hojjetaa ittee akka magaalaa mallee bakka buleettiin tokko gaafa buleettiin abbaa manaa ishee cireessuudhaaf waldaa hospitaala seentu deemtee fidee balaa naaf fidi kottu naan jette baay'ee ture jechuudha ganama asii baanee miila baanee achitti geessu. Kazaa itti goonee sa'aatii 7 irratti goonee halkan sana raftee bulteette ganama sana akka carraa ta'e nan dhaqee gaafa dhaqee ilaalu iddoomti madaasaan jiru bakka iddoomti madaa. Baaraseela baga yaya. Ilillee guddaa maaloo Yesuusi haleluuyaa. Yes. Ilillee guddaa. Ishi ganama gaafa dhattu hin jiru. Iddoomti madaan jiru bakka namanuun dadhabee nagarrame iddoomti madaa akkamitti dhabama bakka iddoon madaan jiru fayyaadha iddoon kun micayyoo isa dhiita'ee amma kana gahu malaan keessaa gadi yaa'u sun iddoomti madaasaan jiru isa dhugaa waaqayyoo raasi yaalorraa baga yaya. amma fakkeenyaaf ximqanni dheengadda darbee iddoo kana ture dhiitaan micaa kana iddoo kana jira iddoo kana jechuun qusuliin hin jiru waan tokko amma umtuun jiru wanni tokko raasi yaalorraa eewuta manaa qabadhaa galateeffadhaa gooftaa ilillee haleluuyaa. Hallelujah! Iya hallelujah gada. Olkaas harka keessan boqonnaa haaraaf boqonnaa araaraatti gala. ወደ አዲስ ምዕራፍና ወደ የእረፍት ምዕራፍ መግባት ይሁንላችሁ። ገለቴፈዳታ ማሎም እርገማ እበባቲ ሀርከነማቲ ፊጉን አርጋ የሚገርም በረከት ይዞ ወደ አንድ ሰው የሚሮጥ መላእክታ ያለው ሆኔ በቃ ተፈጸመ። አሜን በል ባኪ ቫሊ ሆድ ሀ በጋያ ዲያቼ ከቲያ ለአንድ ሰው የበረከት ጊዜ ሲሆን ያለው ለአንድ ሰው ለኔ ነው የሚል አሜን ይበላ። ለአንድ ሰው የበረከት ጊዜ ሲሆን ያለው ኢላ ሴፋ ሃሮ በጋያ ዲያ ታአሜ ኢኖቼ ተሞኖቼ ተዋቀይ ደንዳሞይ ደንደው ዘይቱ ሳይሆን በዘይቱ ላይ የተጠራ የኢየሱስ ደም በዘይቱ ላይ የተጠራ የስሞች ሁሉ በላይ የሆነ ስም እርሱ ደግሞ የኢየሱስ ስም ይባላል። ዘይት አይደለም ቤታችሁ ያለ ዘይት ሳይሆን ስሙ ነው። አሜን በሏ። ኤቫራዲ አላራ ባጋየዲያ ማልጀቱ ሜጎቻ ዋቀዮ ኦልማ ዋቀዮ ስኒ ጎዴ ከና ጎቻ ዋቀዮ ኑ ጎዴ ዱበተሜ ኑሙ ዋቀዮን ገለቴፈዳ ማለ ኦልማ ዋቀዮ ሃሌሉያ ገለቴፈዳ ማለ